Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala kiyya Azalaatub akkam jirtan bakka jirtanitti salaamtaan xiyya kan onne irraa burqite isin haa ga'u. Duboga arraan tana waa jabaa mudannee jirra. Gola aartii kabajamaa fi jaalatamaa namaa bakka hundatti Oromoo hunda biratti miidhaginaa fi kabaja guddaa qabu. Gola aartii jechuun akkuma isin beektan bakka hundatti namoonni hin beeknes ni jirtanii garuu immoo isin warri beektan jechuun golti aartii jechuun bakka hundatti ilmaan Oromootiif furmaata yaadaa jiru bakka hundatti jechuudha. Golli aartii bakka hundatti ilmaan Oromootiif nasiyaa yookaan gaaromina haalaan qaba namaaf yaada innillee jechuudha. Akkuma isin beektan arraan tana miidhamee jira, ilmoon isaa jalaa baddee jirti, haala cinqisiisaa guddaa ta'e keessa jira jechuudha. Yaaboo duuboo hedduu nama raree gola aartii jechuun anaaf jechuu akka ilmaan Oromootti akka kiyyatti lubbuutii jeetii yaada golti aartii jechuudha. Arraan tana shororkaa guddaa keessa galee jira. Takkaa lubbuutiyyaan dhabamsiisa, takkaa lubbuu isaatiin dhabamsiisa jee lolaa jira. Gara ilmootiin dubbiin dhufte dubbii hedduu nama gaddisiisa. Duuba Oromoo teenya bakka jirtanitti gola aartii cinaa dhaabbadhaatitti du'aayii godhaa fi akkasumatti golli aartii kun takkaatu hamtuu namatti yaadee hin beeku. Hatta Oromoo bira kutee lammii teenya bira kutee jechuudha. Arabaa fi namoonni inni wajji jiraatu hundi gola aartiidha likkitti jaalate jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya ilmoon isaa fuudhamtee jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Kan inni amma biraa dhufee reefuun tana aana bira galtanii jirtanii du'aayii godhaa fi anis cinaa dhaabbadhee hamma lubbuutti wareegama kiyyaatti gola aartii cinaaniin dhaabbadhaa. Yakkamaa gola aartii jalaa ilmoo fuudhee kanaas ifumaaf rakkoo if naqe malee rakkoo nama takkallee naqaa hin jiru. Yoo inni akka sababa ilmoo inni itti fuudhe kanaan umrii isaa guutuu akka hidhamullee ni goona. Garuu immoo ta'eetis inni seeraan hin gaafadhu jechaa jira. Seeraan hin gaafadhu akkaan godhu wanumaa beekaa fuula miidiyaa dura taa'ee akkaan godhu hin haasa'u. Oromoon warri gola aartii kana kabajaa guddaa qaban na beektii, jaalala guddaa nama biraa qaban na beektii. Ani ol bahee gola aartii tahee miidiyaa kaayyadhee fuula miidiyaa duratti kana saniin godha hin jiru. Seeratti illee hin gaafadhu isa. Inni akkuma inni seeratti nan gaafatanittiin anis seeratti hin gaafadhu jeetiti wanni ta'e jira. Duuba namtichi kun ifiif jireenya isaa wallaalee ifiifi haadha mana isaatis ka duraan kabajaa fi jaalalaan wajji ta'aa jiran jechuudha. Kabajaa fi jaalalaan isaanii wajji taa'aa jiru. Kabajaa ifillee if booreessee jaartiisa ala baaseetti akkaataa itti jiraachisu wallaalee jechuudha. Kun dhamaadha gurbaanii. Akkaataa itti jiraachisu wallaalee jaartiinsaa akka ala baatu godhee booda jechuudha. Amma innummaan kunu karaa seeraatiin hin deemu karaa heeraa. Akkuma inni seeraa fi heeraan hin gaafannetti anis seeraa fi heeraan hin gaafadhu jechaa jira. Hordoftoota keenya cinaa dhaabbadhaadhaa du'aa illee godhaa. Hordoftoota keenya bira dhaabbadhaatii gola aartii kabajamaa fi jaalatamaa namaa bira dhaabbachuudhaan koomantii isaa jalatti akka inni godhuu qabu. Isinillee itti himaadhaa gorsaadhaa akka inni aarii tanaan gurbaa kanatti bu'ee gurbaa kana miidhaa yookaanuu isarraas miidhaa gaa yookaanuu isirraas gaa kana keessa lamaan keessaa takkaatiti. Lamaan keessaa akka takkan goone koomantiis kannaa fi gorsaas kannaa fi obboleeyyan kiyya cinaa dhaabbadhaa gola aartii kabajamaa kanaa. Anis hangaan danda'utti bakka inni jirutti barbaadee bakka inni jiru hundaa'u bakka inni taa'us ni beekaa, bakka inni galus ni beekaa, bakka inni bobba'ee galus ni beekaa. Bakkuma hundaa'u anis qoradheetiin jala bu'ee information isaa isaaf geessaa. Anis information fudhachaatiin deemaa. Bakkaan irra ga'ellee isiniifin deebi'aa. Golli aartiidha. Nama hin tuyne, nama jaalatamaadha. Nama hunda biratti fudhatama qabu waan ta'eef hordoftoota keenya jaalatamoo kabajamoo namaa bakka jirtanitti du'aayii godhaa fi
haati mana isaallee fi dasillee barbaadanii anillee amma tokkollee information fudhachuudhaaf muciyyoo barbaaduudhaaf niin deddeemee barbaaduma jirraa walumaanuu barbaadu jirraa wanni nutti hafe hin jiru deddeemnee cinqamaa jirraa hanga ammaan tanaatti gadi hin teenye ani barbaadutti hin jira isaa wajjin muciyyoodha waanis information guuree isaaf nin geessa waan saayiboon kennaadha haasawan hundaa'u irraa fuudheetiin gola aartiitiif geessee akkaataa inni deemee itti muciyyoo argachuu danda'u san baaseetiin waan inni irra ga'een viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hammasitti nagatti